Jolerse, warra si komando, ilmu Oromia, baga walagar, number edami, siterin baretini, opone yang kenyami, gade likki namambe ne sama mota tu kan injet. Warri akka kennatti cunqurfame, warri cunqursaa beeku, warri addaa gabrummaan wajjin dhandhame, warri sirni gabroomsaan wajjin nyaataa ture, ajjeesaa ture, addaa gabrummaa waan beekaniif, qabsoo Oromoon godhaa ture ta dhugaa ta'uusii waan beekaniif, kana keessaniimi gadeen likki namaan beeytu kan wajjin cunqurfame, ta waan nu keessa dabarre beeku, akkanatti nu kabajamaa jennaan mala silteetiin. Waggaa 54 irraa dachii tanarratti biyya irra dhaabatu tanarratti bakkuma kanatti dheeratti lafa arsii lafa Oromootirratti seerri lallabama. Dhageessu qeerroo. Lafaan biqillee barakka diinni isiniin jedhutti lafaan biqillee gootarraa biqiltanii lafaan biqillee roobni isin biqilchine dhiigataan gasaa birruuti isin biqilche kana beewwamta. Qeerroo har'a yeroo asitti ol geenye amna waggaa 50 booda gaara mukatti buunee Haayila Sillaasee gombinee darbuun dhaabbatee isaas lafaan dhoofnee wayyaana nutti ol yaadee isinillee biyyatti galchinee waggaa dhufnu kanatti taphatti hin dhufne biyya irreessoo kan dhufne taphatti osoo hin ta'in wareegama guddaan akka ta'e wal yaadachiisuun isinillee beeytanii jallaa keenya kan irraanfate gurratti asaasuun yoo dide gurratti lallabanii yaadachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma reefu Bakkalaan jedhetti, akkuma reefu Profeesar jedhanitti, akkuma kaleessa har'as injifannoo dhiiga keenyaan argannu, injifannoo wareegama qaqqaaliin arganne kana jallaan keenya gabrummaa malee bilisummaan itti hin mi'oofne har'allee Oromoof ergamuu dhiisee alagaa jechuun dhufuu waan barbaaduuf Oromoo addaan boodee chirchaaroon gurgurachuu barbaada jechuudha. Hin taati. Waadaa Taaddasaa Birruu hin nyaanna. Waadaa Qeerroo Nageessoo hin nyaannaanu. Ilmaan leenjisoo dhiigaa hin gurguramnaanu. Itti naaf himaa. Isin ilmoo leenjisoo dhiigooti. Ilmaan Qeerroo Nageessooti. Yeroo Wallaggaa dhufu calliftanii teettanii. Yeroo Guutii dhufu calliftanii teettanii. Yeroo abbaan irree haaree kursii tottolfatu calliftanii teettanii. Itteen weelaan itti himaa hin teettanii. Kana nuuf haa beekanii. Kalammata warri ergamuu malee waa hojjeteen beeyi. Warri karoora Minilik tooftaa Mallasaatiin hojiitti hiikuu barbaadu maal nuun jedha miidiyaarraa biyya diiganii nuun jedhan. Nuyi warri biyya diigu biyya teenya Oromiyaa dhiisaatii Ihaadeen nu nyaachaa tureeyyuu way diine ofii wal diigde malee way diine nu diiguun beeynu jaaruu malee. Har'allee olola oofaa jiran hojjetaa mootummaatiin, poolisii Oromiyaatiin, loltuu biyyaatiin jarri kun isin hidhan, isin facaasan jedhaniin mee Rabbii jedhaati. Abbaa Israa'eel way diine nagaan biyya gaggeessine malee.
ittisa keenyaaf qabnu, qaamni poolisii keenyaaf qabnu, dhaamti raayyaa keenyaaf qabnu, nuti sirna walqixxummaa ka biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Oromoon biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Sitteen biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Amaarri biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Somaaleen nama hundaan walqixa biyya ofii irratti abbaa itti ta'u gadi ijaaru biyya heeraaf seeraan bultu, biyya mootummaa ofii filattee malee kijibaan hin bulle, biyya abbaan irratti hin dagaayine gadi ijaaru miidhagsuu barbaanna malee kaayyoo diiguumsaa hin qabnu. Ka biyya diiguu barbaadu rabbi isaa diigu jennaan. Warri biyya kana diiguu barbaadu warra Minilik lafa keessaa baasee nurratti ol goomsuu barbaadu takka jedhaa. Ka lammataa warra sharriif shirrii mallasaatirraa uf qulqulleessuu dadhabee arras Oromoo diiguu barbaadu, Oromoo gosaan qooduu barbaadu, amantiin qooduu barbaadu, warra sabaaf sablammii walitti naquu barbaadu, ka wal nufichisiisuu barbaadu sun diina Oromooti, diina ummata biyya kanaati, diina rabbiiti, sarabni nurraa diigu jennaan. Oromoo warra dheeraa beektaa hoggaas dhufne wal yaadachiisaa dhufne har'a Taaddasaa osoo ol ka'ee dhaabbate, Haajiroo Baleen ka'ee osoo dhaabbate, Waaqoo Guutuu ka'ee osoo dhaabbate, Haayilee Fidaa ka'ee osoo dhaabbate, Jaarraa Abbaa Gadaa osoo ka'ee nu bira dhaabbate nuun boona moo nuun saalfata ka jedhu. Nuun boona beeki, nuun boona qeerroo, nuun boona wallaahi nuun boona. Maaliif beektu? Maaliif beektu? Of dagannee wayyaanee jalatti jilbiiffannee biyya teenya gurgurannee adabannee hin teenye tokko taanee osoo hin qoqqoodamin qabsoodhaan qabsoomnee biyya teenya hattuurraa bilisa baafne jechuudha. Taaddasaan akka nuun boonu barbaaddu? Isin ilmaan Mallasaati moo ilmaan Taaddasaati? Ilmaan Mallasaati moo ilmaan Taaddasaati? Taaddasaan akka jannata keessatti isin boonu barbaaddu? Waaqoo akka jannata keessatti isin boonu barbaaddu? Elemoo qiltuu jannata keessatti akka nagaan boqotu akka shakkine barbaaddu? Ni barbaaddaniifi mootummaa gadaa gadi dhaabuu qabna jechuu. Mootummaa ummataan filamtu keessattuu miseensonni dhaaba biyya bulchuu waan tokkoon isinii dhaamu. Abbaan keessan Lammaa Magarsaa maal jedhe? Gooftaan keenya ummata jedhee miti? Gooftaan keenya ummata jedhee miti? Gooftaan keessan ummata jechuu san karaa Lammaa abadhaa, karaan kun qiletti nama isin keessaan jedhaan. Gooftaan keenya ummata jechuun ummata duratti bahanii osoo hin saalfatin, osoo hin sodaatin dubbachuu. Ummata duratti bahanii osoo hin saalfatin, osoo hin sodaatin dubbachuuf ammoo hannarraa of fageessu, kijibarraa of fageessu, Oromoo qoqqootuurraa of fageessu, alagaan ergamuurraa of fageessu, Oromummaa ofiitti boonu, Oromiyaa ofiitti tiksu, sabaaf sablammootaa wal kabaju. Akkasii miti? Akkasii miti? Kanaaf filannoo as deemuu irratti qophaa'aa. Waraqaa eenyummaa baafadhaa. Miseensa paartii ta'a. Eeroo dhageessu. Watakka hin shakkinaa masqalamii as deemu. Oromiyaa irrattis Itoophiyaa irratti illee mootummaa haaraa jiraata. Kana hin shakkinaa. Mootummaa filannoon dhuftu malee tafannoon dhuftu hin jiraattu. Mootummaa heera seeraan bultu malee ta'irreen dhuftu hin jiraattu. Qondaala isin ol ergattan malee ka poostaan isinitti gad ergan abadan hin jiraatu. Shakkii qabdanii? Shakkii qabdanii? Kanaafuu ijoollee kaa'imman nu biraa lafa irratti bitan, asfaaltii irratti bitan san gatii itti godhu yoo barbaaddan. Biiti teenya bareedduun saamicharraa nu hafte tun deebitee akka misoomtu yoo barbaaddan. Waan akkasinitti himu warshaa biqilaa kana beektu Hayilamaariyaam Macarrashaa irra gurgurachuuf ka'e. Isiin dhaqee harkaa buusee qonnaan bultoota Oromiyaatiin gurgurame. Dheeraan dhageessu ija takka cufadhaa, ija takka rafan jeemi.
ija takka yoo gamana garagalchitan maal agartan? Warshaa sukkaaraa wanjii agartaniimi? Waan gurguratu eetii akkan gurguranne dhoorgachuu qophaa'aa. Qeerroo na dhageessu. Amma booda Oromiyaan hin gurguramti. Takkuun takka hin kennamti. Hin kennamti. Biiti tun ta'een nuti. Biiti tun ta'een nami. Biiti tun ta'een nami. Nuti itti addaami. Hayyama kennan maletti. Hayyama ummata biyya tanaatiin maletti. Dantaa fedhii ummata kanaatiin alatti. Ondaalli abbaan ba'e maasamii gadi hin buune. Dachii Oromiyaa, qabeenya Oromiyaa kan lafa keessa jiru, kan lafarra jiru, kan bishaan keessa jiru, habbaan takka giraama takka amma booda fuudhee deemuu hin danda'u. Hagattii hafte tana, lafa asii hagattii hafte tana, lafa Oromiyaa hagattii hafte tana, qabeenya hagattii nuu hafte tana, beekumsa qabnuun, humna qabnuun, gargaarsa Rabbii wajjin misoomfannee Oromiyaa teena magariisa tana ta irraa baqatan, ta irraa dheessan, ka osoo nuti agabnee hamoommannu alagaan abbaan irree hattuun nyaatee itti teekkifamu akka hin taane mootummaa isinii ta'u filachuudhaaf qophaa'aa. Ni qophooftaniimi? Ni qophooftaniimi? Harargee waan jettu beeytu ufii dadhabanii Rabbillee ormallee sababanii jedhan. Filannoo kanarratti filachuudhaaf qophaa'uun nama isinii ta'u kadee borol deemee Finfinneetti dhabamu miti. Dhageettani? Arsina dhageettani? Miseensa paarlaamaa 180 qabna federaala keessa. Gaaf Harargee hanga Booranaa namni keenya dhumu ni miseensa paarlaamaa dubbatu agartanii? Agartanii? Garjii fooqii keessa taa achi ofooqa yoom ummataaf dubbadare. Miseensa paarlaamaa 180 qabnaami? Dheeratuun illee tokkoma qabdiimi? Gaafa lafti keessan saamamu isaa dubbatu agartanii? Isaa falmatu agartanii? Agartanii? Maa ol ergattarree achi haa ta'u bu'ee meeshaa inni? Meeshaa gachitti bannifamu? Qeerroo na dhageettu? Amma booda ka ol deemee afaan daboollatee Finfinnee taa'u osoo hin ta'in ka Finfinnee tabaqaa nuu ta'u barbaada jechuudha. Bulchama magaalaa tanaa takkaa filattanii akka itti dhufuun beektaniini dhaaba isii haala orguu waajjira dhaabatti irraa poostaan gad erganii ganama galgala ondaalli gubbaa maal jedhee malee haaji abaluu maal jedhee ayyu abaluu maal jettee dargaggeessi akkamitti oolee bulee isaa dubbatu dhageettanii beektanii? Dhageettanii beektanii? Abadan maskaramii booda poostadhaan ka ol oowwaatu hin jiraatu faqee keessaa oowwaatu malee. Qeerroo Oromoo na dhagayaa. Oromoo na dhagayaa. Ani isinin kijibu. Isinitti himu abbaa feetan filadhaa. Nama isinii ta'u ka haadhaaf abbaan hin abaarin, kan maaliitiin jallatin, ka isheen furguggeen hin ariin. Isinitti himu kan wajjin qabsaa'aa ture, kan nuti qabsaa'aa ture miti. Jallaa Geetaachoo Asaffaa ganda keessa qabatee agaazii ganda keessan deemaa ture nu fichisiisaa ture miti. Kayoommoo gaafa nu qabsoomnu gaafa qeerroo ta'e nu dhumtu abaan qabatee taa'ee nu laalu miti. Warra isinii qabsaa'e ka waa barate waan barate saniin garuu ayyoo baabboo irraanfatee dheeraa irraanfatee
suubatti latee Finfinneetti godaanee miti ka isin yaadate ka isinii waate wayan beekaa isintu beeka way Maraaraan beekaa isintu beeka way Baqqalaan beekaa isintu beeka miti hin gaabbina nama isinii ta'u as kennadha oppeeffadha mari'adha bilcheeffadha akka gosaatti akka qa'eetti akka gandaatti akka aanatti akka godinaatti mari'adhaati as fidaa maaliif beeytu filannoo itti aanu kanarratti filannoo kana nagaa yoo geggeessine nama nuu ta'u yoo filanne Oromiyaa bakka abboonni keenya waliin saniin geenne yoommoo callifnee hattuun korojoo akka hattuutti dhiifne jallaan maqaa keennan Finfinneetti akka ol deebu yoo itti dhiifne maal akka godhu edan beeytu heera mootummaa kana diiguuf deeman waan hin beekuun isinitti hima heerri mootummaatu wayyaaneen hin finne isinitti himu kabarreesse kalabakaa eelee figaafa kabarreesse leecholatafa karratti dhume leenjisootii gaafa nadhii gammadafa kibbabikaa hindeessaafaa beeka heera mootummaa kana jechuun hiikkansa Oromiyaa Oromoon abbatti irratti ta'e jechuu Sidaamni abbaa irratti ta'e jechuu Somaalee abbaan irratti ta'e Itoophiyaa ummatoonni keessa jiran akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata isaaniitiin walqixa itti kabajamanii eenyummaan isaa kabajamee diinagdeerraa ooda isaaniin malu aangoorraa ooda isaaniin malu itti argatan biyya ofii irratti abbaa ta'anii biyya walii